nuuf seenanii jiranii simannaa isaanii waan hin godhiniif xiqqoo reefuu maayikillee ni irraanfadhe. Kanaaf simannaa isaanii nuuf gootan dartakka keessummoota keenya nu simadha. Maayikiin isaan ganuu sirraatti rakkoo tekinishaanaa waan jiruuf maayikiin hanga nu sirraa'utti kabajamoo bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa kabajamoo bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa Nuruddin Ibrahim takka takkaan naasii maxxangaagana. Simannaa bulchaa itti deebisaa qajeelatti. Haya keessummoonni kabajamoo obboleessa keenya paartii bara itti gaafatamaa paartii badhaadhina aanaa Kombolchaa obbo Maaruuf Naasimadha. Galatooma itti aansuun itti gaafatamaa waajjira misooma magaalaa fi manneen godina Harargee Bahaa obbo Sanbatoo Naasimadha. Itti gaafatamaa hayyoota godina Harargee Bahaa obbo Addunyaas Naasimadha. Tolee tokko tokkotti akka isin hifachiisne walumaa galatti kabajamoo kaabinee aanaa akkasuma keessummoota biraa kaniin maqaa hin tuqin akkasuma kabajamoo amiira keenya Ramzii Baaraddiin miseensa mana marii caffee Oromiyaa Haaji Jamaal Yoonis akkasuma miseensa mana marii caffee kabajamoo Hada Ziyaad Naasimadha. Warreen hafee bulchiinsa nageenya waajjira barnoota waajjiroota afaan kaniin maqaan daa'in dhiifama naaf gootanii keessummaan godina irraa dhufan nama tokko maqaa akka tasaa naaf hin himne. Itti aanaa bulchaati. Hayyee obbo Taajir Naasimadha itti aanaa bulchaa aanaa Kombolchaa. Ani keessummaa godina irraa dhufteense naaf kolcha. Akkasuma paartii badhaadhinaatti itti gaafatamtu ijaarsa aanaa Kombolchaa. Dubartoonni amma silaa qocellotti harka dho'itaniin beekaa Najaa Zakariyaa Naasimadha. Galatooma sagantaa asirraa qabnu gaggabaabsuudhaa fi yaala maaliif kanarraa saammaarraa kaasee yoo xiqqaate deeqaa 30 waliin turraa kana booda araddoota afurii ol kan deemnu ta'a ammarraa kaasee jechuudha. Keessummoonni keenyas karaa dheeraa deemuuf deemna waan ta'eef sagantaa keenya gabaabsinee sa'a qabnutti fayyadamnee haasawa baniinsaa ni goona. Sana booda dhaamsa asirratti dabruu qabuu fi akkasuma irra caalaatti sagantaan kun sagantaa baniinsaa ta'uu isaa akkasumatti ammas warra hanga ammaatti deeggarsa harka qalleeyyiitiif waliigala darzana gara 500 fi 50 fi takkarraa akkasuma qalamaa firii 500 nuuf arjooman qaama biyya keessaa warra biyya alaa diiyaasporaalee garaagaraa abbootii qabeenyaa daldaltoota akkasuma hooggantoota waajjiraalee garaagaraa hanga qaama adda addaatti warri hanga ammaatti deeggarsa kana godhan galataa wajjin haasawa baniinsaattis nuuf taasisanii bulchaan keenya Nuruddin Ibrahim haasawa baniinsaa nuuf taasisan. Sana booda namoota tartiibaan carraa kanneen daqiiqaa 30 fayyadamnee kallattiidhaan warra harka qalleeyyii ardaa duwwaa takkaa fi duwwaa lama kan akkaataa calaliitiin gaggeeffameef namoota muraasa harkaan geenyee sana booda gara araddoota gammoojjiitti kan dabarru ta'a jechuudha. Sagantaan keenya yoo gabaabbatee dhiifama guddaa isin gaafannaa kallattiidhaan gara baniinsa sagantaattiin dabraa bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa kabajamoo Nuruddin Ibrahim gamoltajjiitti naasimattanii mee hamilee owwitu naasimadha. Nagamaami baga nagaan nu hidan kabajamoo obbo Sanbatoo Buttaa itti gaafatamaa waajjira misooma manneen godina Harargee Bahaa kabajamoo obbo Maaruuf Abduu Jabbaar itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina aanaa Kombolchaa kabajamtoota koree qindeessituu aanaa keenyaa kabajamtoota miseensota mana marii caffee kabajamtoota abbootii amantaa akkasumas kabajamtoota hawaasa aanaa Kombolchaa duraan dursee baga guyyaa har'aa kanaan wal agarree baga guyyaa har'aa kana geessan isiniin jechuun barbaade. Itti aansuudhaan akkuma beekamutti guyyaan har'aa guyyaa harka qalleeyyiif
namoonni waa qaban waan qaban irraa harka qalleeyyiidhaaf daftaraa fi qalama itti kennan waan ta'eef hawaasni keenya kan waa qabu kan qabneef sababa barataan tokko daftara dhabuutiin barnoota dhabuu akka hin qabne xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan koreen kun ijaaramee sadarkaa aanaatti daftara 500 ol warra biyya keessaa fi warra biyya alaatii jiran irraa sassaabee harka qalleeyyii magaalaa Malkaaraafuu Duwwaa takkaa fi Duwwaa lama keessa jiran akkasumas kanneen araddaa gammoojjii keessa jiraniif guyyaa irraa kana qooduudhaaf asirratti waan argameef namoonni sagantaa kana qindeessitanii deeggarsa kana sassaabdan maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Kombolchaatiin hedduu ulfaadhaa galatoomaan isiniin jaa. Akkasumas namoonni deeggarsa kana xiqqoo qaban san irraa kannatanii hawaasni keenya sababa daftaraatiin barnoota dhabuu hin qabu jedhanii deeggarsa waan godhaniif irra deebi'ee maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Kombolchaatiin naa galatoomfadhaan isiniin jaa warra biyya keessaa fi warra biyya alaati. Akkuma beekamutti bara kana iddoolee tokko tokkotti sababa hongeetiin akkasumas caamsaan dheerachuudhaan namoonni tokko tokko rakkoodhaaf saaxilamaa jiranii isinis akka aanaa keenyaatti midhaan nyaataa deeggaraa jirtan san qofa hin ga'u jettanii daftaraa fi qalama yeroo kanatti ijoolleen isaanii dhabuu hin qabdan jettanii cinaa dhaabbattanii waan deeggartaniif namoonni biraa kan hafaniis isin kanarraa fakkeenya fudhatanii hawaasa keenya kana harka qalleeyyii akka gargaaran asumaaniin dhaamsa dhaamuu barbaada jechuudha. Maaliif namni hundinuu jireenyi isaa wal qixaa miti. Akkuma dhaabbina namaa namninis jireenyi isaa wal caala waan ta'eef rakkataa ollaa keessa hin jiru. Sababa daftaraa fi qalama dhabuutiin akka barnoota hin dhabne namni hundinuu asumaan deeggaruu qabnaa yoo wal utumne bakka yaannee geenya jechuudha. Yoo wal utumne yoo wal deeggarre bakka yaannee ga'uu dandeenya. Kanaaf xiyyeeffannaatti kenninee Rabbi birattis ilma namaa gargaaruun waan bareedaadha waan ta'eef hawaasa keenya rakkataa ollaa keenya irraa eegallee akka gargaarru asumaaniin isinii dhaamuu barbaada. Ani xumura irratti obboleeyyan keenya warreen qarshii gurguddaa baasanii daftara kana wali sassaabanii ijoolleen tun barachuu qabdi jedhanii murtii kana murteessanii osoo isin jirre sochii isin gootan laalanii wanni kun akka milkaa'u godhan namoota maqaa isaaniitillee tokko tokko yaamuu barbaade namoota biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran san akkasumas dargaggoota waan kana qindeessanii hojiin kun akka milkaa'u godhan irra deebi'aa naaf galatoomfadhaa yeroo tokko. Inni kun jalqaba xumuraa miti waan ta'eef namni hundinuu fakkeenya guyyaa irraa kana fakkeenya godhatee hawaasa rakkataa ollaasaa jiru akka gargaaru asumaaniin isiniif dhaama galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Obbo Sanbatoo Buttaa itti gaafatamaa waajjira misooma manneenii godina Harargee Bahaa gama waltajjiitti akka naaf heertaniin isin gaafadha. Akkam jirtan? Kabajamoo obbo Nuraddiin Abraahim bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa, kabajamoo obbo Maaruuf Abdii Jabbaar hoogganaa paartii badhaadhina aanaa Kombolchaa, kabajamtoota koree qindeessituu aanaa Kombolchaa, kabajamtoota hooggansa godina, kabajamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota dargaggootaa fi dubartoota akkasumas manguddoota aanaa Kombolchaa kan sagantaa kanarratti argamtan duraan dursee baga guyyaa wal cinaa dhaabbachuu baga guyyaa walii birmachuu arraatiin isin hin ga'e jechuun barbaada. Lammiitu lammiif birmata. Lammiitu lammii cinaa dhaabbata. Kan qabeenya qabu warra qabeenya hin qabne cinaa dhaabbate qabeenya qaburraa qoodee akka lammiin keenya baratu akka lammiin keenya sammuun isaa qaroomee biyyattii tana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'u warri qabeenya qabanirraa lammii isaatiif qoodaniiti haa xiqqaattuu nu cinaa dhaabbatanii jiru haa ulfaatan galatoomaa jennaan.
Kanaaf lammiin keenya hundi yoo walii tumse, lammiin keenya hundi yoo wal cinaa dhaabbate, akkuma loomiin 50 nama tokkoof ba'aadha, nama 50 immoo boona akkuma jedhame sana waan qabnurraa walii qooddachaa saba guddaa kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf yaadama bareedaa qabannee waliin deemuu jirra waan ta'eef kun jabaatee cimee waliin gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu akka qabu aanaan Kombolchaa magaalaan Malkaa Raafuu fakkeenya waan ta'ee jiruuf daran itti cimee deemuu qaba. Kun jalqabbiidha. Waan biraatiinis wal cinaa dhaabbannee wal deeggarree wal utubnee deemuun barbaachisaadha waan ta'eef sabni guddaan kun yoo wal utube yoo wal cinaa dhaabbate tabni nuti hin baane hin jiru waan ta'eef wal qeequu keessaa baanee wal cabsuu keessaa baanee kan qabus kan hin qabnes waliin yoo jiraanne waliin yoo jiraanne bareenna waan ta'eef kun aadaa baratamaa ta'ee itti fufuu danda'uudha qaba. Kanaaf ummanni aanaa Kombolchaa kan guyyaa irraa xiqqaattus deeggarsa kana argattan abdii guddaadhaan ijoolleen teenya akka barattu, ijoolleen keenya barattee biyyattii tana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu akka dandeessu addaan kutuu barnoota addaan kutuu osoo hin taane jabaatanii ciniinnatanii rakkoo keessaa bahan malee jilbiiffatanii abdii kutatanii rakkoo keessaa bahuun hin danda'amu waan ta'eef warri sagantaa kana keessatti carraa kana argattanii faayidaa kana argattan abdii guutuudhaan barumsa keessan akka eegaltan isiniin jechuun barbaada. Qaamni akka carraa ta'ee sagantaa kana keessatti hin hirmaanne waan xiqqoodha. Waan xiqqoo tanaan wama xiqqoo waliin geessaa deemna malee hunda rakkataa hunda bira gahuu waan hin dandeenyeef kan carraa kana keessatti hin hammatamnes guyyaa irraa kaasee abdii kutuu osoo hin taane anas boru carraan kun na dhaqqaba jedhamee isintu argatee nutis boru ni agarra jettanii waliin deemuu malee kuni hiyyeessa dhabee kuni duraata argate jettanii wal jeequun abdii wal kutachiisu waan ta'eef anis boruuniin argadha jettanii warra argate cinaa dhaabbattanii wal deeggartanii akka deemtan akka wal utubdan jechuun barbaada. Kanaaf kun kan jalqabaati waan ta'eef abdii guutuudhaan wal cinaa dhaabbanne akka wal utubnu isiniin jechuu barbaada. Warra sagantaa kana qindeesseef dargaggoota sagantaa kana qindeesseef yaadama bareedaa kana warra uumee guyyaa har'aa kana waan bareedaa kana godheef galatatu isinii mala waan ta'eef ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Waan na dhageettaniif galatooma. Keessummoota keenya warraan gammatti haasawee tartakka saamilee naaf kennitanii fi sa'aanis deemaa jira waan ta'eef tole galatoomaa itti aansuudhaan itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanaa Kombolchaa obbo Maaruuf gama waltajjiitti nafeera. Kallattiidhaan obbo Maaruuf haasawaa godhee gara kennatti dabarree nu jalqabsiisanii achiin booda ni xumuraa jechuudha. Kabajamoo obbo Maaruuf gama waltajjii naasii mattan. Akkam bulteen nagaami sagalee kanatti isiniif hin dhageessisan. Akkam bulteen baga nagaan nu eegdan. Kabajamoo bulchaa bulchiinsa aanaa Kombolchaa obbo Nuuraddiin, kabajamoo obbo Sambatoo itti gaafatamaa waajjira misooma magaalaa Godina Harargee Bahaa, kabajamtoota horee qindeessituu fi kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota dargaggoota keenyaa fi kabajamtoota ummata jiraataa magaalaa Malkaa Raafuu, duraan dursee isin kun hundinuu sagantaa kana qopheessitanii asirra nu afeeruu keessaniif anaa dhufuun isiniin jaa. Duraan dursee sagantaan kun wanni guddaan namni ilaalamuu gahu kan waliin gahu ilmi namaa waliin gahuu hin danda'u rahmata rabbiiti kan wal gahu. Sababa kanaaf warri arraan tana carraa kana argattanii carraan kun isin gahee isa boruutiifis ammoo tasfaadha yaamee akka eeggachuu qabuu fi hamileedhaan akka wal eeggachuu qabuu fi inni har'a isinii kenname kun ammoo daa'ima keenya akka ittiin baratee hegeree biyyaatiif kan boruutiif akka ta'u namni hundi sirriitti hubatee gara fuulduraatiif namni waa kannu hin dhabu. Namni hundinuu xiqqoo qaburraa waan qaburraa
walii kannee wal bira dhaabbannee wal deeggarree xiqqaan guddaa kabajee guddaan xiqqaa kabajee wal dhageenyee tokkummaa keenya cimsinee waloo keenya cimsinee wal qoduu dhiisnee wal bira dhaabbannee wal gargaaruun aadaa Oromoo waan ta'eef aadaa keenya waan ta'ameef kara hundaanuu wal utubuu waan qabnuuf isa kana hundinuu namutu hubatee beekee gara fuulduraatti immoo kana caalaa cimsinee akka itti deemnu ta'u kana waan ta'amuuf isa kanaaf ammoo carraa kanarraa asirratti harkannee carraa kanaan haasa'u kana isinii dabarsuudhaaf gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaade. Isa kanatti aansee immoo wanni nuti hundi beekuu qabnu keessaa tokko wanni namni kun hundi sirriitti beekee qabu keessaa nama baratee waa beeka, nama baratee biyya gaggeessa, nama baratee walii gala. Isa kanaaf namni hundinuu isa irra fudhate kana daa'ima manaa qabu namni hundinuu guyyaa boruurraa eegalee gara mana barnootaatti akka hiriiran taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Inni irra fudhate kun ammoo isa fudhatee mana kaa'u osoo hin tahin isa ittiin badhaafamuu fi isa bara dhufu ammoo kan biraatiif ittiin ta'uu qaba waan ta'ameef namni kun hundi beeknee ofii keenyarraa daa'ima keenya hundaa'u gara mana barnootaatti akka hiriiran goone isa hundaa'u ergaa guddaan isinitti dhaabbamu ijoollee teessan maatii teessan kan ollaa keessan jiru hunda gara mana barnootaatti akka geessan jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Kanatti aansuudhaan obbo Ramzii Baaraddiin amiirri asirratti as bahamee sagantaa kana akka waliigalaatti kallattiis nu kannee isaa kana sagantaa kana akka itti fufuun isaa asirratti hafeera isa na hafeera. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجي عند دفتاني سنمان وندي نلاقي مامي جل كبرتي أبو نور الدين إبراهيم بولشا بولشين سانا كم بولشا دي في تجافة ما وجرا بارتي بدارينا أبو معروف عبد الجبار أنا خنا يرو دي راداف هدو تفاجأ تراني جيرو داف لفاتي مغيس تراني يرو غرغرة تيجا وني سانا أنا خنا فينتين إنجيرو الراس چرا أنا خنا مسوم سودا چرا أنا خنا چيسي سودا أرغتاني أسي ديبو ساني ديف وتلين هدو غمبني جرا إسانيس غمبچو تينيتنا بيغني سمتاني ورا أنا خنا مسوم سورا أنا خنا چيسي سو ربي نسانا تاسي سو جچا غم أنا خنا رفتاني جچوني مرباد جلكا برات namni waan itti faajee takka guddisuu barbaada ceesisuu fedha waan ta'eef carraa kan argachuun isaanii hedduu waan na gammachiiseefiin kana dursee jechuu fedheeti. Sagantaan tun akka milkooytuuf qaamni garaagaraa ifaajii garaagaraa taasisaa turanii sheekan imaamman masjiida aanaa kanaa ustaab sabuur faa ustaab riyaad faa akkasumatti kaabineen aanaa kanaatiis hundi isaanii caasaan obbo Nuraddiin faa dura turanillee nu gargaaraa turanii. hundumaa wali qabee akka waan milkaa'uuf warra shoora guddaa taphatan hundumaa ulfaadhaa galatoomaa jechuun ni barbaada jalqaba. Qindeessuu keessatti hin baana qaamni nama galatoonfadhe kun qarshiidhaan hirmaachuu keessatti garuu obboleessa keenya Haaji Jamaal faa dabalatee maallaqa isaa kennuudhaan kennisiisuudhaanis gizee hedduu inni shoora guddaadha fakkeenyallee nama ta'uu danda'u. Isa qofaa miti gaa abbootii qabeenyaa magaalaa tanaa akkasumatti kantiibaa keenya Muniib Mahammadis dabalatee akka dargaggeessaatti Diinee Jundii faa ummata qabu bira dabranii hanga biyya alaatti akka wanni miidiyaa kabareej harkatee namni hirmaatu godhuu keessatti sochiin isaan taasisan shabaaba keenyaa hojii wal qabatanii shoora guddaadha taphatan waan ta'eef isaan illee al tokkoon galatoonfadha. Abbootii qabeenyaa biyya keessaa qofa osoo hin ta'in obboleen keenya warra biyya alaa jiranis nama hedduu jechuu hadarzana 50 bitu dhibba bitu maqaa isaanii takka takkatti asirratti liisti godhuun irraan eegamu malee warra gargaarsaan kana duraas beekaman bikkuma lammiin teenya namni keenya rakkate hunda warra dhaabbachuudhaan beekame isaanummaan hundinuu gargaarsa kana keessatti warra hirmaannaa taasisan hundaahu kan biyya alaa jiranis as keessa jiranis kana bira dabree dorgommii dhiyoo daldaltoota aanaa kanaatii fi kaabinoota aanaa kanaa jidduutti lammiif barattoota kanaaf deeggarsa godhu jecha kubbaa taphatame sanillee booma kanaaf kaayyoon isaanii warra achirratti hirmaatanii hunduma isaanii wal tokko bikkuma takka walii qabdanii naa galatoonfatanii jechuudha. Maayyira to'ina jechuu barbaadu dabtara kana gaafa goonuu namni
beelaan rakkachaa ture egaa akka lammii teenyaatti bika garagaraatti beelaa hammaatee ture osoo namni beelaa jiru maaliif dabtara kana dursitanii hajoollee yaadni hedduu ture yeroo sanis ejjennumaan deebisuma takka deebisaa turre har'aas deebisaa sanis numa yaadachiisuuf hin deebisaa jechuudha yeroo barnootaati waan ta'eef dabtarri kun dirqama amma maaliif hojjettan warri har'a akka nuti jijjiiramnu nu taasisan obboleen keenya lammiin teenya warri dur garaa hidhatee barate kiiloomeetira 20 deemaa kiiloomeetira 50 deemaa barachaa turan santu har'a carraa nuti wal gargaaruuf as teenyu kanallee isaanii nu uume waan ta'eef namni barate beelaa miti wooma fedheewu seenaa godhuu danda'a waan ta'eef dursa nama barate kanaaf kennuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nutis xiyyeeffannaa keenya gamana deebifnee yeroon tun yeroo barnootaa waan ta'eef yeroo tana barataa kana deeggaruu dhabnaan umrii nama saniirratti amata akka duuba deebifne. Namni amata kana carraa harkachuu dhabnaan amata dhufu seenaa jechuudha. Umrii isaanii irraa amata tokkoof duuba deebisuun balaa guddaa qabdi. Namni kun bika silaa goo barbaadu hattamaan akka ga'ullee dhiibbaa irratti humtu waan ta'eef dursi dabtara kanaaf kenname jechuudha. Warra beelawaanis akkasumatti deeggaruutti fufnaa haga humna teenyaatti itti deemnaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu tanaas akkanumatti akkanaa qabataniin barbaadee maayii irratti dhaamsiin ani qabu obboleen keenya kana warra har'a dabtara kana fudhachuudhaaf teessan ummaalee ijoollee dabtara kana fuudhuudhaaf teessan akkasumatti warri kararratti illee itti cufamanii haala san dhadhaabbatanii gaa deeggarsu wal ga'uu dhabuudha mala. Kanaaf ho'inan jechuu barbaade maali namni har'a magaalaa tana toora darzana dhibbaaf wayit khayruu deemnu darzana dhibbaaf waa harka qalleeyyii magaalaa tanaa hundaan geenyaa yoo jenne numa kijibne garuu hanguma irraa dandeenyu oofnaa jechuuf taa'uu rasiqumaa wayii akka jaansaniif hanguma irraa dandeenyu oofuudha. Tana bira dabaree akka aanaa keenyaattis araddoota akkaan rakkoo qaban araddoota gammoojjii afur caasaa mootummaatii wajjin walii gallee araddaa afur isaan nu kennaniin isaaniif haga dandeenyu darzan dhibba illee yoo ta'e geessuudhaaf qophiirra jirra waan ta'eef awwaliin isinii dhaamu takkittiin. Isinis nuti ummata harka qalleeyyuu irra hamuudhaa jenneeti nama gaa calalutti goonee isin calalan. Akka wanni tun seenaa taate yoo barbaaddan taatan namni miila tokko qabu obboleessa kiyya ka miila hin qabnee jiraa jettaniif duuba deebitanii waan harkan takkan irraa hanga kanitaniifitti wanni tun guutumaa guutuu biyya teenya tana keessaa hambaddu jechuu fedheeti. Yoo nuti rahmata walii goone warri samiillee rahmata namaa godha waan ta'eef saniifuu wal obsitanii nurra isinii tolquba qaba waan ta'eef akkaataa rakkattaniin yoo nu warra dabtara saddeet isinii kennine achi gara galtanii dabtara tokko tokko ofirraa hiristanii nama harka qalleeyyii hamaa ollaa keessan jiru yoo kennitan deebisaniif humaaf. Akka gaariitti wal gargaartan nullee gargaartan rabbiillee saasan nu quba qabaata wanni nama kan ol ga'u rahmata rabbii qofa waan ta'eef akkasitti akka qabatanii jechuu fedheeti. Warri hulaan isinii cufamees reefu hogguun ol seenu fuula laalanii ol naqan kajoofaa jira. Nuti bikka san illee hin jiru isinis akkasitti hubadhaadha. Wanni wal ga'a rahmata rabbii qofa waan ta'eef haga irra hamaa godhaa jirra. Tuunis yoo rabbi jedha waatumaan kati deemnu taha. Kanaa achigaa sagantaan tan baadiyyaadis ni jirti waan ta'eef hedduullee haasa'uudhaaf ni gahaa hedduullee naasee kanumaanu ifama naa godhaadha. Maayii irratti ho'inan jechuu barbaadu gamanumaan kantiibaan ni dhokota guna nafeeruu deemu gizee hedduu bikkuma jiru as baasaadha obboleessa keenya kantiibaa keenya Muniin Mahammad gara waltajjiitti hafeera akka gaariitti naasimadha. Kabajamaa obbo Sanbatoo Buttaa kabajamtoota obbo Addunyaa itti Holluqaa akkasuma kabajamaa bulchaa aanaa obbo Nuuree fi kabajamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Maaruuf akkasuma itti aanaa bulchaa Taajir baga nagayaan dhuftaniin jechuu barbaade. Itti aansuudhaan kabajamtoota abbootii amantaatii fi kabajamtoota ustaaddan keenya kabajamtoota dargaggeessa sagantaa kanarratti hirmaachuudhaan yaaminsa keenya hawwattanii hirmaachuudhaan galatoomaa jechuu barbaadeeti. Wanni guddaan asirratti jechuu fedhe tokko waltajjii takka irratti kabajamaan obbo Sanbatoon waan nuun jee yaadadheen har'a wanni guddaa isa afeerree fi takka harka qalleeyyii gargaaruu qofa osoo hin ta'initti qe'ee teenya kan nu akakkichiisaa ture akka ijaan laalu barbaadeeti. Qe'een tun duraan bakka itti waaqatan fakkaachaa turte. Amma namni hundi ni daawwannaa jee guyyaarraan akka wanni itti as keessa oolaa jechuu barbaadeeti. Ni dandeessaa deemitii hojjedhu jee nutti kannee ture kunoo dandeenyee jechuu barbaadeeti.
akkasuma qeentu wanni namaa ibsitu namni har'a harka qalleeyyii jee waa fudhachuuf as taa'e namni qe'ee hin qabne tokko hin jiru. Qe'ee tanarraa fudhattanii ni dandeenya jettanii mandubbee keessan qe'ee teessan takka asoo lafatti hin hafin yoonii fi raafuu fi biqila tokko tokko dhaabbattan guyyaa takka illee taatu isinuma nyaachiste jechuudha. Har'a nuti harka qalleeyyiidhaaf daftara qofaa miti. Nyaata guyyaa takkaatillee qe'uma tanarraa sitti qopheessinee jirra jechuu barbaadeeti. Kana wanni gooneef ni danda'ama waan joosan namatti garsiisuu fi galatoomaa ni danda'ama wanni hin danda'amne takka hin jirtu asirraa fudhattanii namuu qe'ee teessan deemtanii magariisa akka gootan nyaata akka dhaabbattan jechuu barbaadeeti galatooma. Taanaa Kombolchaa obbo Nuuraddiin Ibraahim gama waltajjiidhaatti afeeree sagantaa kennaa dabtaraa kana bulchiinsa araddaa duwwaa takkarraa haa eegalanii gandaas ganduma goddeerraa eegalanii bulchaan gama waltajjiitti afeeraa sagantaa kennaa haa nu jalqabanii naasima dhaamileen. Diasporaan biyya alaa abbootiin qabeenyaa guddaa isin galateeffannaa tolee bulchiinsuma takka ganduma goddeerraa itti aansuudhaan argaa duwwaa lamatti Ustaaz Hamzaa biratti kan galmaa'aa turan ganda garaa darraa nama lama Ustaaz Hamzaa. Haa ta'u yeroo dhiyeessitan maatii ijoollee osoo hin taane daa'imman akka dhufanii fudhatan nuuf gootanii Tole galatoomaa nama ganda teeleerraa namni Ustaaz Diinee fi Umar biratti galmaa'ee Gamana mucaa. Gamana laal. Taaju. Gamana laal. haa ta'u bakki itti argamu bulchiinsa magaalaa Malkaa Raafuuti waan ta'eef salataa kanallee kennuun keenya hin hafu bulchaan akkanarraa alifanneen jahaa takka mee amilee kannaaf takka. Amilee harkana. Itti aansuudhaan ganda duwwaa lamarraa ganda Wallooyyeerraa nama lama. Ganda Wallooyyeerraa nama lama. Tole. Tole bulchiinsa aanaa Kombolchaa obbo Nuuraddiin Ibraahimii fi akkasuma itti gaafatamaa hayyoota bahaa obbo Addunyaa guddaa galateeffannaa iddoo waltajjiitti na deebistanii itti aansuudhaan kabajamoo obbo Sanbatoo itti gaafatamaa misooma magaalaa Fuuldeen godina gama waltajjiitti na simattanii kabajamoo obbo Sanbatoon harka qalleeyyii qeebachiisaa jiran sagantaa baniinsa jirra malee namaa asumatti osoo isin hin kannamne bakki deemu hin jiru abbaa galmootan biratti isin kannama bulchiinsa araddaa duwwaa lamaatti ganda madarasaarraa nama lama dhiyeesse ganda madarasaarraa nama lama daa'imman ijoollee ta'u obsa nama jennee iddoo nu qabadha tole
waajjira keessatti sagantaa nyaata fooqee hotti ja'uun kan oomishame ta'uu isaati gara dhumaarratti koreen keenya kan keessummoonni godinarraa dhufan akkasuma bulchaa aanaa gombolchaa dabalatee koree qindeessituun akkasuma kaabinee naannoo qoosxaa keenyaa fi raafuu akkasuma baaqelaa dinnichaa fi waan waajjira kana keessatti tajaajila sila harka qalleeyyii fo'achina jenne yeroo takka nuuf daawwattanii isa kana ammoo seentanii gara gubbaatiinis gara jalaatiinis haayilaandii keessatti waan oomishame hojii fakkeenyummaa qabu kana akka nuuf daawwataniif itti gaafatamaa misooma magaalaaf manneenii godina Harargee bahaa obbo Sanbatoo dabalatee koreen keenya hundinuu gama dhumaarratti nuuf daawwatanii yeroo takka obbo Sanbatoo gama waltajjii nu geessa hojii isaanii waan ta'aniif gama waltajjiitti naasima. Namni gaaraafuu jala kutee jira isinummaan naasima dhaabee. Magaalaa Malkaaraa fuudhanii jirre jennee har'a garuu mirkaneessinee jirra. ምንም ማድረግ አይቻልም። obbo Sanbatoo qoosxaatti kan dhaabbatu. Bara kana bara 2015 magaalli keenya magaalota gara bulchiinsa magaalaatti guddatan jennee abdii qabnu keessaa inshallah isa kanas ni milkeessina. Bulchiinsa magaalaa Malkaaraatti sagantaa nyaata fooqeeffaatti jedhuun sochii baatii waa xiqqoo dura jalqabameen yeroo ammaatti raafuu qoosxaa akkasuma baaqelaa dinnichaa fi waan adda addaa as keessatti oomishanii harka qalleeyyiidhaaf raabsamaa jira. Isa kana immoo kabajamoo itti gaafatama misooma magaalaaf manneen godina Harargee bahaa itti gaafatamtuu ijaarsaa badhaadhinaa addeenyaa akkasuma kantiibaa bulchiinsa magaalaa Malkaaraafuu keessummoota biraallee warreen kannaa jirtan guddaa isin galateeffannaa gara waltajjiitti naa deebita. Gara waltajjiitti deebi'a. Sagantaa keenya gama dhumaarraa keenyatti irraa sagantaa kana xumurachuudhaaf. Rabbi nu baasee waa kennu rabbi nu qooda keenya haa godhu. Inshaallah warri har'a sagantaan kun hin gahin illeen obsaadha. Rabbi jira rabbiin gartee isin biraanis ni gaya. Rahmatuma rabbiitu nama wal gaya malee wanni nama wal ga'u hin jiru. Wanni kenname kun garuu nama abboota gandaatti kennameetiin achirraa caalamee as dhufe. Inshaallah gama fuulduraatti illee rabbiin nu haa laaffisu isinumaa wajji jirra. Kanaaf inshaallahu ta'ala wanni daftaraaf qalamni dura dursee rabbumatu dura dursee jechuudha. Osoo beelli jirtu daftaraaf qalama wanni dursineef waan rabbiin dura uumetu qalamaa fi gartee inshaallahu ta'ala kana waan ta'eef rabbi gartee isin haa milkeessu. Rabbi kadhaataan irraa illee nu baasee warra waa kennatu rabbi nu haa taa'isu. Gartee kadhaateen jallee rabbi nu haa qeebalu. Rahmaan gartee inshaallahu ta'ala sa'aan amman tana jirtu. Namuu warri waan kana argattan gartee inshaallahu ta'ala warra argatiniifillee isin gayaa qoonni rabbi isiniif haa laaffisu. Walirra laalina qalbii gammachuudhaatiin gara mana keessanii galaa rahmatuma rabbiitu wal ga'e jechuudha. Dhiifama garuu silaa du'aa'iin durarra turte du'aa'ii booda'aasuu tanallee gaarumma dhageenye kanas gartee guyyaan itti dhufa inshaallah.